yeroo natti wacan jechuudha. Guyyaa jimaata sana akkasuma oolchite kaza guyyaa jimaata galgala bakka ayyashi dadhabee tanaan maaliin godhee TikTok kanarra miidiyaa islaamaa ijoollee islaamaa itti baratu tokko irratti dhiibbaa osoo godhanii warri isa siqee qullee osoo nama akka ustaaz Raayyaa nuu ta'e nama akka baabaa Kennaamin Ibroo nuu ta'e nama akka ustaaz Ahmadiin Jabal nuu ta'e nama akka ustaaz Ibsaa Hasan nuu ta'e jechuma malee dhuguma dabbi yoo dubbanne dhaloonni keenya ka ammaa kunillee sheeka ka jibbu jiru ka sheeka xiqqeessan jiru riyaalitii ma isinitti himaa mee amma akkuma qoosatti nama baabaa Amin Ibroo tuqu yoo maraataa ta'e malee hin agarre kanaaf ustaaz Ibsaa kunoo dirruma isaaniiti sheekota kaawwanii gan nama hiriyyaa kennatti ijoolleedha nama isaan tuqu agarre because maal barbaada warri waaqeequ kunillee maaliif akka hiriyoota isaanii kana hin taane akhlaaqni afachuka yaada fitadha akkasuma akka gaafititti yeroo gaafii gaafatan wallaalanii xiqqeessa waan ta'eef bazii aangilin bittirraddu karaa kanallee warra negatiivii yoo fudhatanii isaanillee amma jaalalli isaan makkatti isaan isa kunillee dhugaan kun nama diin keessa ture nama barsiisaa ture jaalala fagootii jaalalli fagoo dhugaadha nama maraacha kanaafi waan kanatti malee hundi ka isaan akka diinummaata kollaalatti hundi jibbu ka jaalatus hin jiru ka itti naafullee jira soo kanaaf tokko farti ustaaza kiyya baga rabbiin isin dhaqqabe lammaffarratti mootu rabbiin haadha manaa teessan halaala teessan yeroo gabaabdutti walitti naa fidu sadaffarratti mootu an akka ilaalcha kiyyaatitti ka jaalalli osoo kompeer wal godheenatti tola amma yeroo baay'ee gaafa isaan nikaa godhataniiti isaanumaa faarsu arga malee mucayyoo san inuu hin beeku an dhiyoo kana koomentii kee jalatti gaafannaan ijoolleen sheerratti godhanii arge malee nama jaalatu tokko si jaaladha jedhiinin dhugaadha amantii teenya keessa jirtu sun dhuga jaalala ibsuufin moor isinleen isinii ibsuu qabu like Hamza in the ashitti jechuun bakka isi atillee jaalannaan isinleen si jaaladhachuu qabdi akka girrisaan afaan isinirraa qabatu jechuu barbaadin akkuma yaadatti hundumaafuu baga rabbi isin dhaqqabee baga hawaasa keessanitti deebitanii ganaa waan baay'ee isinirraa barachuu feena nu amma dheengadda qalbiin nu badaa turte dasraanuu waliin dubbataa turre mucayyoon immoo bismillah akka hirimaa fi wanni hunduu jette akkuma nama bakka nama wannoo tokko goote gaarii miti gisee isin bootan isin wajji booyuu qabdi jechuudhumaafi akkana moo jettanii atillee booyi jettanii ni booda akka dubbii biraa natti hin finne dhugama waan natti mul'ate dubbadhee bira taraa jaalalli miizaanaawii ta'uu qaba wal madaaluu qaba jaalalli asli wanti quban qabne jira mucayyoo lubbusii caalaa jaalatti halkanii guyyaa waa'ee isaa dubbatti osoo dubbannu negatiivii keessa hin seennu mucayyoon si booyuu qabdi si maaree ta'uu qabdi bakka jettu mucayyoo amman beeku jettee ta'uu qaba yeroo malee booyuu qabdi jenne isaanuu booyuu qaba nama booda no waan akkasii miti dubbiin qoosaa keessa hin seennu aslee sun dubbii lubbuuti kanaaf Sumayyaa Tasfaayee itti fufi barreeffama isin kalee barreessite isaaf nama 4,000 waliin laayikii godhe feesbuuk asii jala da'iqee ilaaluu dandeessa booniyyeen tala shawaaja Facebook asii sarchu godhe follow godhin walqixa ani ustaaz Sumayyaa beeka warra Dubaay keessaa nama baay'ee jaalladha. Isin beeku jirti Dubaay miti. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam fayyaa keessanii hundi keessanuu? Jirra wallahi Sumayyaa akkamati? Jira alhamdulillah rabbil alamin. Bagee jiraadha. Taate wallahi osuma jennuu dubbiin tun deemte baay'ee xiqqoo ishiin ulfaatte. Haqiiqa dubbachuudhaaf ustaaza keenyallee hin beekaa isheedhanis walitti dhufeenya ni qabna wal beekna nuti. Garuu bakka kanatti wanti hin jedhuu qabu keessatti tokkoffaa namni kamiyyuu of ta'ee jiraata malee nama ta'ee hin jiraatu. Bultii namaa keessallee dammoo sooshaal miidiyaa miti namni sadaffaan iyyuu galuu hin qabu. Nama lama gidduutti bultiin jireenyi sooshaal miidiyaati. Jaartii ofii faarfachuun haraama moo halaala ka jedhu wanti irraa beeku hin jiru. Namoota meeqadha dubartii 4-5 qabatee haadha manaa ofii kan obsu jechuudha. Dhiira irratti yaani haadha manaa ofii sanitti ittiin boonuu kan hin dandeenye namoota baay'ee beekna. Ka
jireenya dhuunfaa yookaan ammoo masruufaaf jecha kan ishee barbaadan jechuudha. Bakka kanatti garuu ani wanti jechuu qabu tarii ustaadni keenyallee yaada gongoranii inni barsiisaa jiru akka hadiisaaf quraanatti malee akka kiyyatti bulaa ka jedhu tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Ustaadni kamiyyuu fakkeenya sheeka keenya yookaan ammoo aalima keenya tokko beekamaan tokko bahee osoo badii dalagee inni namaadha. Nama ta'ee kan hin dogongorre hin jiru, nama ta'ee kabadii hin dalagne hin jiru. Garuu waan beekamuu qabu keessatti booneen kaleessa nama amantaa kiristaanarraa islaamummaatti dhufteedha. Garuu moo isheen kaleessa dubartoota amantaa islaamaa keessatti dhalatan caaltee nama masgida rabbii ijaareedha. Yaa ta'uutiin malee gaafa isheen masgida rabbii ijaarra jetteetu uummata fuulduratti baatee kadhattu sanii inni sun ajandaa ta'uu didee isa san sheerii godhuu didanii kheyrii irratti hirmaachuu didanii dogongora ishee takkaa lama yookaan barreeffama isheenii poostii gooturratti irratti duuluun xiqqoo isheen ulfaata. Intalti kun garuu jabeeffamuu qabdi. Bakka kanatti dammoo ustaanni kan keenyallee ani haqiiquman dubbadhaa sadarkaa kanaanillee wal gahuun gaarii miti maaliifi tokkoffaa barsiisaa amantaati. Lammaffaa irratti dammoo tarii akka kiyyattis bulaa jechuu baatu namni akhlaaqa namaatirraa haala namaatirraa waa baay'eedha ka baratu jechuudha. Amma barsiisaa kiyyarraa tokko wanti nani jaaladhu barsiisa waggaa tokko irratti baradhuun qaba. Amala isaan irraa jaaladhaa jechuudha. Kanaafus namni kun amala badaa qaba jechuu koo miti. Wantootuma tokko irrattuu mijoo kan hin jaalataa qulqullummaa qaba. Nama qulqulluudha sharrii hin qabu. Amala isaanii tokko keessaa garuu ustaanni keenya amala xiqqoo ishii ariifatanii muudamuu wayitu jira. Amala san inshallah keessanis sirreeffadhaa inneeni irraa namoonni keenyallee dogongora isaa xiqqoo kana baastanii raawwattanii to'a jeddaa hin godhatin dubbiin tun osoo asumarratti dhaabbatte intala kanallee jabeessitanii isallee jabeessitanii inshallah rabbiin galmaan isaan yaa ga'u hunduma keenya rabbii yaa milkeessu bultii immoo miidiyaa irratti hin taatu laal wanti bultiin miidiyaa irratti baate wallahi inneerattu yeroo gabaabdutti dhaabbatti jireenya dhuunfadha. Jireenyi sooshaal miidiyaa dammoo sooshaal miidiyaadha. Namni waa yaa baratuudha malee waan mana keessaa baasuu miti jechuudha sooshaal miidiyaatti. Ani yaada baay'een qabu itti fufaa inshallah. Nasri anoolee ajandaan kun qoosaadha moo dhugaadha? Isa hajattu biraazarii ni argita. Wanti qoosaa jedhamu hin jiru. Atis keessa dabartee beekta ajandaa akkanaa Nasri hangaan sirraa difaa ture ni beekta. Ajandaan barreeffama kee tokko argeen ture biraazarii garuu haastee turte amma dhaggeeffadhu ajandaa fakkaatanii hamilee namaa cabsuu barbaadu. Keessa jira. Atis waa'ee ture keessa dabarte Nasri. Dhiifama ta'a. Nama ifin sheekummaan isin qabdaniis takkallee nuun jiru. Stop. Gongo tokko barbaadu please. Itti fufi Sumeyyee. Akkasii nasraa teenya inshallah dubbii kana gabaabsatoo waan jiru inshallah keessumaan batala miidiyaa irratti. Kami gara sagantaa deemuu barbaada. Ustaaza keenya Muhammad Bayyaan galatoomii umrii dheeraadhu jaartii ta'e yeroo gabaabatti siifinna aarsaa barbaachisu kafallee jaartii ta'e si biraan geenya. Mataa ol qabadhu ati barsiisaa keenya barsiisaa diina islaamaati mataa kana gubbaanu jirta siin boonallee si boonseenallee. Eenyu ol jirta akka mataa keetiitti nuufis onnee keenya keessaas jirta mataa keenya keessaas onnee keenya keessaas jirta mataa keenya gubbaas jirta kabajaa guddaa sii qabna arraas boruus eenyu olittillee si laalla eenyu olittillee si bira dhaabbanna jaartii ta'e yeroo gabaabasiifna hawaasni keenyaas kana beekuu qabaa galatooma ummanni Oromoo hundi keessan warri itti duultanis galatooma warri itti hin duulinis galatooma warri kabajanis warri kabajaa irraa buusuuf taatafattanis galatooma garuu akka nama kabajaa guddaa qabuutti ilaala ka amma dura caala kabajaansaa dabalamee akka jirus isin hubachiisuun barbaada akka Nasraatti galatooma hundi keessanii obboleessa kiyya gara sagantaa ta'etti deemuu dandeessa Muhammad keenya guyyaa gaarii siin jaa warri carraan kannatiin dhiifama oomani obboleessa kiyya faana amma dhufanii buutee deemuu dandeessa ustaasa keenya. So akkasi Ali Umari jira Umani jira. Warra waan dhufaasan carraa. Salaamu alaikum warahmatullahi. Carraa yoo duwwaan dhaammatan qabatan kannatan yaa ayyaasle. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Waa illee dhaammatuun barbaadu
ani waan akka nama tokkotti akka nama saahiba Ustaad Muhammad Bayaanitti waan tokko waan jechuu barbaade amma kana dura illee jeen gaafa torbee dabalte keessa Markeenya komiin hin jirtu asirraayyee yoo gorsa qabaatteef malee la komiin jirtu komiin miti anu saahiba isaati waahid isaati nama akka malee isatti dhiyaatu. yaa waan asi dubbatamuu qabu asin nu dubbattaa waan hawaasa qaamsa yoo qabaatte kan saahibummaa keessaan itti kanaaf qolchi dhiifama naa godhe. Nasra haasoo namarraa baase. Komiin fudhadhu asirratti ani. Komii miti deebar waasitti waatti dubbachuu deema komii. Ani gaafa waahiloonni si dubartii